Jirra jirtu hordoftoota keenya har'aan tana immoo unit 4 jechuudha. Waa'ee trigonometric function kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Maali trigonometric function jechuun kan jedhu kan tokko tokko laallu ta'an hordofaan affeerraa teenya jechuudha. Unit outcomes maal jetti? By the end of this unit you will be able to kana beekuu danda'u qabdan define basic trigonometric function, sketch graphs of the basic trigonometric function, define reciprocal of basic trigonometric function kajawu tokkoon jechuudha kan laallu ta'a jechuudha. Identify trigonometric identity kajawu jechuudha. Solve some examples of real life problem involving trigonometric equation. Conceptualize theorems on special triangle kajawu jechuudha. Kan laallu ta'a jechuudha. Unitiin kontentii nama as keessa jiru jechuudha 4.1 irratti waa'ee raadiyaan measurement of angle kan jedhu kan laallu ta'a. Akkasuma 4.2 irratti ammoo basic trigonometric function kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. 4.3 irratti trigonometric identity and equation, 4.4 irratti ammoo application kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Ammoo irraa raadiyaan measurement of angle jechuun maali kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Itti fuunu unity akka keyword itti warroonni fudhatan kana fakkaate jechuudha. Trigonometric function angle of depression dha, angle of standard position, akkasuma supplementary angle, complementary angle, negative angle, reference angle, trigonometric unit, circle, degree jechuudha. Akka keyword itti jechuudha kan unity tana keessaa fudhatame jechuudha. Introduction maal jedha? The word trigonometry eessarraa derived ta'ee jedha. Is derived from Greek word irraa jechuudha. Jecha Greek lamarraa kan derived ta'ee jedha. Jechoonni lamaan sanis trigon kan jedhuu fi metron kan jedhudha jechuudha. Hiikkaan isaatis it means maal jedha? Measuring of the side of what? The side of a triangle jechuudha. Trigo kan jedhu triangle yoo ta'u, metron kan jedhu ammoo measurement jechuudha. Kan maaliiti jechuudha? Saayidii maal measure godhu? Kan saayidii triangle san kan measure godhu. Trigon triangle dha. Metron kan jennu kun ammoo measurement of the sides kan jennu ta'a jechuudha. The subject was originally developed to solve geometric problem involving triangle jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha waa'een trigonometric function dha kun kan originaliin isaadha jechuudha. Maaliif akka qo'atuuf jechuudha waa'ee geometry dha, problemoota isaanii san jechuudha. Triangle of keessa qabatee furuudhaaf kan fayyadaa ture jechuudha. It was studied by sea captain for navigation, akkasumatti illee surveyor of mapping out the new lines and engineering for what other purpose jechuudha. Injiinaroonni illeen purpose-iiwwan garagaraatiif fayyadamaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti navigationidhaaf gosa jennu maal jechuu isaati? Fakkeenyaaf maappii warra kaasu jechuudha. Maappii warra kaasu laayinii isaa addaan baasuudhaaf jechuudha kan fayyadamaa turan function kana jechuudha. Trigonometric kan jennu kana fayyadamaa turanii jechuudha. Warroonni maappii kaasu akkasitti warra location qo'atu jechuudha. Currently yeroo amma yeroo kana trigonometry is used in many areas jechuudha. Areaawwan hedduu irratti hojjechaa jira jechuudha. Kanneen akka seismology, designing electric circuit kan jennuun, describing the states of an atom, stateewwan atomiidha jechuudha. Kan describe godhuudhaaf itti fayyadamaa jiru jechuudha. Predicting the heights of on the ocean, akkasumatti illee highest isaadha jechuudha. Height maaliiti? Height predict godha jechuudha. Maaliiti? Oceanidha. Analyzing musical tone and in many other areas irratti illee hojjechaa jira jechuudha. Warraan tana warri duraanii garuu maappumaaf navigationii fa'aa beekuudhaaf jechuudha kan fayyadamaa turanii garuu yeroo warraan tana maal jechuudha warroota akka electric circuit fa'aa beeku kanneen akka state of atomidhaaf predict godhuu akkasumatti height
oceanidha jechuudha. Gadi fageenya oceanidha maal jechuudha predict haa godhuu ta'a akkasumatti illee musical tone illee jechuudha kan analyze godhuu ta'ee itti hojjetamaa jira jechuudha yeroo ammaan tana and also many others area irratti illee hojjechaa jira jechuudha. Kutaa 9 keessatti in grade 9 you studied the trigonometric ratio of acute angle as the ratio of the side of a right angle triangle. Kana ilaaltanii turtan jedha. In this unity we will study trigonometric identity and application of trigonometric ratio in solving the problem and generalize the concept of trigonometric ratio to trigonometric function. Trigonometric ratio san karaa maalitti jechuudha karaa trigonometric function and akkasumatti illee amaloota isaanii study their property kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Okay, 4.1 radian of angle kana jechuun conversion between radian and degree. Activity 4.1 maal jetti? What is angle? Angle maal jechuudha akkuma laallu jechuudha measurement dha jechuudha. Measurement hangam takka rayin san from its initial position irraa hangam takka rotate ta'ee kayyattu kan nu adda baastu taati jechuudha. Angle jechuudha. Discuss the initial and the terminal side of the angle here. Initial gaafa jedhu jalqabbii isaadhaati. Terminal gaafa jedhu immoo kan dhumaati jechuudha. Dhaabbii saayidii maaliiti angle sanii. Kanas tokko tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Asirratti yoo confusion godhes gadi fageenyaan kan laallu ta'a. What is the positive angle? Positive angle gaafa jennu jechuun anti clockwise fi clockwise jira. Fakkeenyaaf immoo positive angle kennuun anti clockwise dha jechuudha. Gaafa negative angle jennu immoo maal jechuudha? It is what? Clockwise dha jechuudha. Anti clockwise dha yoo jira. Tokko tokkoon kan laallu faallaa sa'aatiin itti naannoituu fi kallattumaan sa'aatiin itti naannoitu jenna jechuudha. Jechuu isaati anti clockwise fi clockwise qaban. Because clock jechuun sa'aatiidha akkuma beektan. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial position irratti jechuudha. Akkuma kaasaa turre maal jechuudha angle is measurement maal jechuudha rotation of a given ray. Rayin kan name san hangam takka rotate godhe. Eessarratti from eessarraa about its initial position isaa sanitti jechuudha. Initial point yookaan position isaa sanirraa hangam takka rotate godhe kan jedhu kan measure gootu angle dha jechuudha. The original ray is called maal jennee yaamna jechuudha. Originally isaadha. It is initial side jennee yaamna. Final position isaa immoo final position of ray after rotation is gaafa rotation isaa xumurame booda final position isaa maal jennee yaamna jechuudha. Final position isaa kanaafu final position of ray after rotation gaafa jennu maal jechuudha terminal side of angle dha jechuudha. The point of rotation is called maal jechuudha pointing gartee rotation dha san vertex jennaan jechuudha. Pointing maali rotation dha san maal jennaan vertex jennaan hunoo akkuma asirratti agartan start vertex bakki isaan irratti naanna'an jechuudha. Vertex jaamti jechuudha. Kana waa'ee kana parabola irratti illee gaafa baratan ni beektan jedheen abdadda. Vertex gaafa jennu maal jechuudha bakka iddoo tana jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti originiin isaa kun asirraa bakka kaaniin tun asiin jechuudha. Bakki tun x fi y qabdi. Start from origin yoo ta'e 0 fi 0 dha jechuudha. Origin irraa ka'e walii galee. Kanaafuu bakki tun vertex jedhamti jechuudha. Saayidiin inni deemu kun amma fakkeenyaaf asirraa ka'e gaafa jennu kun asirraa ka'uu isaa maal jechuudha sararaa jira. Asit dhaabbate gaafa jennu maal jechuudha sararaa jira jechuudha. Bakka itti dhaabbate kanattis walii galee kana jechuudha. Bakki jalqabni tun ammoo asitti maal positioning tun positioning amma as qalama diimaadhaan gurraacha kun maal jechuudha vertex isaati jechuudha. Vertex isaati jechuudha.
Kanaafuu kana fakkaata jechuudha. Positive angilii fi negative angilii. Positive angilii jechuun gaafa asiin akkatti ol deeme jechuudha. Maal jechuudha kun karaa anti-clockwise-ti. Negative angilii noo maal jechuudha gaafa karaa kamiin deeme karaa maalii deeme jechuudha karaa clockwise-dha yookaan sa'aatii deemte jechuudha. Sa'a laaltanii yoo jiraatan ta'e jechuudha sa'aatiin akkamitti deemti bifa kanaan akka deemte jechuudha. Sa'aatiin asiin akkatti 1 2 3 jedhee kan gaafa deemu asitti kun daqiiqaa ta'e kun asitti sakandii akka ta'u ta'e kun asitti haawarii akka ta'u ta'e maaliin deemte jechuudha bifa kanaan akka deemte sa'aatiin kanatti deemte jechuun asitti 3 4 5 jecha 6 8 8 9 10 11 12 jedhee jirami bifa kanaan akka deemte jechuudha. Kanatti asiin akka deemte jechuudha. Kun maal ta'uu isaati jechuudha karaa clockwise jennaan. Kunis bifa sanii waan deemuuf bifa sanii akkatti waan deemuuf maal jenneen clockwise jennaan. Anti clockwise gaafa jennu faallaa isii gaafa akka deemu jechuudha. Faallaa sa'aatiidha. Sa'aatiin asiin akka deemti garuu inni immoo isaan deeme jechuudha asiin akka deeme gartanii anti clockwise jechuudha. Faallaa sa'aatii san akka deemeen anti clockwise jennaan jechuudha. Kun fagala jeeyyaadha. If the direction of rotation is anti-clockwise jennaan. Anti-clockwise gaafa ta'e the angle is said to be positive jennaan. Angle teenyisanii positive jennaan. Anti-clockwise jechuun faallaa sa'aadha jechuudha. Sa'aatiin akka deemti gaafa akka deeme jechuudha. Akkuma agartan asiin akka deema sa'aatiin garuu akkamitti deemte? Sa'aatiin bifa kanaan akka deemte jechuudha. Kanan laannoo itti yoo ilaaltanii jiraatan ta'e jechuudha. Sa'aatiin bifa kanaan akka deemte jechuudha. Garuu immoo anti-clockwise gaafa jedhaman anti jechuun bifa faallaa jechuudha. Bifa saniin akkanatti deemte jechuudha. Antiin kennuun kun. Ifa gala jeeyyaadha ifa ta'uu qabaatu ta'e jechuudha. Ifa isinii galchuuf qophiidha. Ifa nuu hin taane jettanii jechuudha yaada kan dandeessan jechuudha komentii alachi. The angle is said to be positive jennee jirra gaa'e. Gaafa maal taate jechuudha anti-clockwise gaafa taate. If the clockwise gaafa ta'e immoo gaafuma akka sa'aatii deemtu ta'e then the angle is negative jennaan jedhe. The measurement of the angle is the amount of rotation performed to get terminal side jechuudha. Kunis angiliin san maal jechuudha from initial side irraa to terminal side itti jechuudha. Initial side irraa karaa terminal side itti kan deemtu jechuudha. Measure goote jechuudha angiliin. One complete revolution from position of initial side is indicated akka figarii kanatti agartan jechuudha. Initial side divided by terminal side dhaanii kan kaa'amtu jechuudha. Angilii in standard position dha gaafannu. Angiliin san in standard position dha keessatti gaafa jennu yoom jechuudha. Yoom akkas jechuu dandeenya gaafa conditioning lameen kun guutame jechuudha. Angiliin san in coordinate system keessatti said to be in standard position gaafa jennuun if and only if yoo lameen kun guutame jechuudha. Seerri lameen kun seerri tokkoffaan vertexiniti isiidhaa maal jechuudha it is origin. Kana jechuun 0 fi 0. X is 0, Y is 0. Kana jechuun starts from 0 0 irraa gaafa ka'e jechuudha. Vertexin isaa maal jechuudha originii gaafa jedhu 0 0 jechuusaati. X is 0, Y is 0. Pay attention on here. Initial side lies on what? Positive x axis jechuudha. Argitaniirtu initial side isaadha jechuudha. Ka irratti irraa ka'u maalirraa yoo ka'e qofa jechuudha. Positive x axis dha gaafate. Positive x axis jechuudha akkuma beektan gaa. Amma kun asiin akkatti kun x kun y miti. Kun asiin gama kanaan negative kun asiin positive. Asirraa kaayoo inni keenysan saayidiin isaadhaa maalirra jigee jechuudha. Saayidiin isaadhaa maalirra ta'e? Saayidiin isaadhaa positive irra ta'e jechuudha. Argitaniirtu? Kanaafuu asirraa akka gaafa jennu positive x axis irraa ka'ee saayidiin isaadhaa initial saayidiin isaa positive x axis irraa ka'ee jechuudha. Argitaniirtu? Search for where the positive x axis dha jechuudha. Akkasuma gaafa in standard position keessatti bifa kanaan ta'e. Kun ammoo maal jechuudha? Wanni angiliin ta'e san positive fi negative jechuu bira hin jirru beeka daawwattoota keenya asirratti wanna hubachuu qabdan angilii teenya bira hin jirru. Fakkeenyaaf angiliin san in standard position keessa jira malee angiliin keenya waan asirraa positive kanarraa kaateef maal ta'uu dandeessu jechuudha. Negative hin taatu negative positive hin taatu.
kun kan murteessu positive angle fi negative angle kan inni yoomee jechuudha. Negative angle kan jennu akkuma ilaalaa turre clockwise dha jechuudha. Clockwise jechuun gama kanaan deemtu. Argitaniirtu gama kanaan akka gad deemtu, gama kanaan deemtu, gama kanaan deemtu. Still it is in standard position keessa jira. Argatanii maalirraa ka'e inni asirraa ka'e jechuudha. Maalirra jigee positive maalirra jigee positive x axis irra jigee yookaan ka'e achirraa jalqabee waan jiru haqabuu taa'aa jechuun yaada akkas jedhuuf keessa qabu. Kana jechuun amma standard position keessa jira jechuun yoo vertex isaa origin ta'e vertex isaa origin jechuun asitti amma fakkeenyaaf search from what zero irraa ka'e jechuudha. Search from zero irraa gaafa ka'e jechuudha. Kana jechuun gaafa kanaan amma asitti rakkaastanii jechuudha. Asiin akkanatti kaasuu dandeessan jechuudha. Isinii galee jiraame. Kana jechuun digriin teenya ta waayitis ta eksitis maal jechuudha zero jechuudha. Aatsiis oomishis irratti asirratti ta aksiin keenya ta waayitii digriin jennee zero digriin peetteeshin oonir digrii baan. Kana fakkaata example waan himaa jirti. The following angle in figure 4.3 irratti jechuudha are in standard position keessa jechuudha. In standard position jechuudha. Kana jechuun standard position keessa jiraachuun maalirraa ka'uu danda'u qabdi? Zero irraa ka'uu danda'u qabdi vertexiin isaanii. Akkasumatti illee maal jechuudha? Initial sidein isaanii lies on what? Positive x axis irratti lies ta'uu danda'u qabu. Akkuma agartan asiin kun positive x axis dha miti. Asiin kun positive x axis dha miti. Gama kanaan negative gama kanaan positive miti x. Asiin akkuma agartan ammoo initial sidein isaa asii jechuudha. Agartanii asirraa ka'ee jechuudha. Asirraa ka'ee jechuudha kan hin beekne keessan xiyyaan isaa bakka itti ka'ee ilaala. Xiyyaan isaa bakka irraa ka'ee bakki irraa ka'ee jalqaba akkana ka'ee kana asitti xiyyaa fiinxa kanan qabu jechuudha. Eegaluu isaa kanaan beektan jechuudha. Eegaluun isaa maal jechuudha kanaan hin ka'u xiyyaa kanaan hin ka'u. Bakka akka itti deemu kanatti xiyyaa ka'a malee gama kanaan malee xiyyaan hin jiru jechuudha. Jalqabni isaa achirraa ka'ee asirraa ka'ee jennee kan beekuu dandeenya warra cinqamuuf jechuudha gaafa deebisaan tuni. Ifa gala jeen yaada. No, innis maal jechuudha kanallee ilaaltanii jedhatan asii start from asirraa ka'ee jechuudha. X positive x axis irra jechuudha. Kunis positive x axis irra jechuudha. Sila asirraa ka'ee yoo fakkeenyaaf asiin asii yoo ka'e yoo fakkeenyaaf asii yoo ka'e kun amma notice inni standard position keessa jiru jechuudha. Asirraa ka'e agartanii asirraa ka'uun isaa maal jechuudha? Not in standard position jechuudha. Asirraa akkatti gad ol ka'us gadiin buus maal jechuudha? Inni standard position keessatti vertex isaa zero ta'uu qaba. Vertex isaa zero dha asirra fakkeenyaaf. Garuu immoo seera lama guutuu danda'u qabni vertex isaa as originii ta'uu qabdi. Akkasuma maal jechuudha? Positive lies on positive x axis ta'uu danda'u qabdi. Ta'uu danda'u qabenne saniifuu kun asitti negative x axis dha mire kana positive x axis ni. Saniifuu negative irraa waan ga'eef kun not in standard position naan angilii tanaan. Ifa gala jedhee yaada. The following are measures of different angle. Put the angle in standard position ya. Amma kana maal jechuudha? Just ni khaysan jechuudha. Kenya 200 haa ta'u yoom jechuudha. Akkuma kitaabni keessan asirra kaa'ee 180 ida'uu 20 200 nu kannaa jechuudha. In standard position gaafa ta'e jettan bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan khaysanii jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf draw yoo itti kaasaa isin hin jee fakkeenyaaf amma giraafii itti kaasaa yoo isin hin jedhe maal gootan jechuudha. Kana gootanii standard position dhaan asirraa ka'a asii hanga asitti 180 asiin gaditti. Kanaafuu 20 itti dabaltanii mire 20 hanga asii kana ta'uu mala jechuudhaan khaysanii san booda asitti dhaabbata jechuudha. Kanaafuu isitti 20 fi 80 meeqa ta'a 200 ta'u bifa kanaan geessan jechuudha. Kanas yoo ta'e bifuma saniin jechuudha. Kana jechuun
3 times negatiiva meeqa jechuudha? 3 times 360 jechuudha. 316 degree jechuudha. Plus 45 tu humna kaaf 125 kan naa jedhe. Kanaas ammoo maal gootan jechuudha? Hoggumee akka itti naanneftan jechuudha. 360 jechuudha. Yeroo sadii naannoftan jechuudha. Kana jechuun asiin amma akka nanni keessanii asirraa kaanee asiin dhufnee hogguu takka gaafa dhufne 360. 360 gunnee jirra. Itti dabalaadha 360 hogguu sadii enneemi hogguu lama keenya hogguu sadii enneemi ammallee eegalaadha xumuraadha argitanii 360. Amma asirratti isin wanni beekuu danda'u qabdan digriin takka asiin naannoytee akkatti asiin gaafa dhuftee 360. Yoo guddachaa dhuftee yoo asiin naannoytee as dhufuunsi garuu hin oolamne yoo guddachaa dhuftee waa takka rakkoon qabu yoo hanga feete guddachaa taalte maal jechuudha naannoytee jechuudha. Bakka irraa dhufte sanitti naannoytee akka irraa kaasisanii fi bakka irraa kaasisanitti deebinaan jechuudha 360 jechuudha. Guddinnis maal jechuudha wanni isiin godhu jechuudha. Guddinni isiidha digrii isiin dabalchiisisu. Agirtaniirtu yeroo takkaan isiniin jedhe yeroo takka akkanatti kun guddiftanii yoo kaasanii xiqqeessanii yoo kaasanis itti daasiin maatariidha jechuudha. Rakkoota kan qabu. Kana hoggumee kaasaniin jedhe hogguu yeroo sadii kaasanii jechuudha. Takka gooneemi addan dhaabdan gaa sarara akkanatti hin daddabaltan jechuun koo sararuma dhuftan sanii naanneessitan jechuudha. Asirratti isin agarsiisuuf malee sarara kana eegallee takka lama sadii takka lama sadii jechuudha. Agirtaniitu kanaafuu asirraa guutuu akkanii ka'ee asiin dhufee 360 asiin ka'ee asiin dhufee 360 agirtanii asiin ka'ee asiin dhufee 360 hoggumee kenne hogguu sadii ennee hogguu sadii gunnee 45 itti dabaluuf ta'u 45 hanga toora kanaan ta'a asitti murteessan jechuudha. Kunoo asitti hommaalee jechuudha terminaal saayidii isaati. Terminaal saayidiin isaa kana jechuudha. Terminaal saayidiin isaa kana. Inishaaliin isaa ta'u kana garuu inishaaliin isaa kana jechuudha. Asirraa ka'ee kan ta'e. Agartanii gaafa maayinus 900 gaafa dhaqxan 900 degree bira gaafa dhaqxan maal gootan jechuudha. Inni standard position jennee kanaafuu negatiiv waan ta'eef gaa negatiivni gaa akkuma beektan maal goone jenna anti clockwise jedheen kun anti clockwise dha positiivni negatiivni anti clockwise dha jechuudha. Dirqama inni standard position keessa jiraachuudhaaf maalirraa ka'uu danda'u qaba baartikinsaa at the origin ta'uu danda'u qaba. Akkasumatti initial side isaa lies on what positive x axis dha jechuudha. Saniifuu asirraa kaa'ee jechuudha. Takka cuftan jechuudha akka geessanii san booda hogguu lama jechuudha 900 guutuudhaaf akkana gootanii bire sana booda jechaadha. Negatiiva 360 baay'isuu lamaa meeqa ta'a jechuudha. 6 baay'isuu 0 2 baay'isuu 0 0 dha. 6 baay'isuu 2 12 lama barreeffannetti akka qabna. 2 baay'isuu 3 meeqa 6 fi takka meeqa 7 jechuudha. 100 fi meeqa 700 fi 20 kana booda jechuudha meeqa itti daballee negatiiva 700 fi 20 digriidha. Yoo meeqa itti daballee jechuudha negatiiva 100 fi 80 yoo itti daballee negatiiva 900 nu kannaa jechuudha. Kanaaf kun 0 dha. 8 fi 2 10 takka qabna. 7 fi takka 8 takkitti tanaa wajjin 900 jechuudha. Negatiiva 900 ta'a. Bifa saniin akkasitti maal gootan jechuudha standardize godhuu dandeessan jechuudha. Gaafa itti kaasaa isin jedhee itti kaasuun isin hin dhibu jechuudha. Bifa kanaan gatii tanaan itti naanneessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf 80 guutuudhaan maal as dhufu qabna bire asitti jalqabaa 720 waan ta'eef asitti dhaabbata jechuudha. Bifa saniin asirratti hoggaan kaasu kana egaa xiyyaan isin kaasu kun ifa ta'uu dhabuu danda'a. Hoggaan kaasu jechuudha waan hin dubbadhu garuu naaf hubattan jennee yaada jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. We shall describe 2 units of measurement angle
which are most what commonly used degree measurement fi radian measurement jedhu kan fayyadaman jechuudha. Degree measurement jennuun in a rotation from the initial side to terminal side jechuudha. 1 divided by 316 of a complete revolution jechuudha. Complete revolution san xumurameenaan angle is said to have measures of 1 degree ennaan angle dhaan hoggaa keessan maal ta'e jechuudha. Completing kun degree takka ta'a jechuudha. Waan takkarra 360 gaafa ittanii keessanii fi complete revolutioniin degree takka gaafa keessan wal qixa jedha. A degree is divided into degreein tun maaliif hiramti jedha. 60 miniitii hiramti jedha. Maalaallu degreein tun meeqaaf hiramti jedhe 60 miniitiif hiramti jedhe. 60 miniitiif hiramti jechuudha. 60 miniitiidhaaf. Miniitii yenoo karaa sakandii gaafa ta'eeftan meeqaaf hiramti jechuudha. 60 jechuudha. Kana jechuun daqiiqaan tokko sakandii 60 ture. Sakandiin 60 sakandii meeqa ta'a jechuudha. Daqiiqaan tokko 1 miniitiin 60 sakandiidha waan ta'eef 60 miniitiin 60 miniitiin maal taate jechuudha. 360 sakandii taate jechuudha. 360 sakandii taate jechuudha. 360 sakandii taate jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha. Takkarra meeqa taate jechuudha akkasii. Takkarra 360 taate jechuudha. Bifa saniini 1/6 of degree is called a minute jechuudha. 1/16 agartanii 1/16 maal jechuudha. Is the degree of minute dha jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo minute kana eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Kun eenyu wajjin wal qixa degreein tun kana wajjin wal qixa jechuudha. Kun minute dha. Kun ammoo minitiin kun agartanii degreein takka minitii meeqa wajjin wal qixa. Degreein takka tun minitii meeqa wajjin minitii 60 wajjin wal qixa. Miniin jedhe. Garuu immoo miniin takka minii gaafa jettan tuqaan takka jechuudha. Minitii jechuudha. Tuqaan tun abbaa takka agartanii abbaa tanarra ji'oogiraafii barattan ji'oogiraafii irratti kaartaati kana hoggaa barattan kanaan hubattan yaada. Tuqaan tun abba takka qaba minitiin. Ammallee minitiin takkittiin tun sakandii meeqa qabdi jechuudha. Sakandii 60. Tuqaan 2 jechuudha sakandii irratti agartanii. Kanaafuu bifa sanii jechuudha kan isin agarsiisuu barbaade kitaabni keessanii. Some of the angle whose measure are 360, 316, 118, 217, 420 jecha -30 -420 are shown in the figure keessatti mul'atee jira. Kun akkuma asitti agartan akkanatti akkana gaafa dhuftan meeqa jechuudha. 180 digriidha jechuudha. Gaafa immoo asirraa kaatanii jechuudha. Asirraa kaatanii as dhuftan jechuudha. Walakkaa isiidhaa tana meeqa jechuudha. 270 jechuudha. Kana jechuun asii hanga asitti 100 fi meeqa jechuudha. 80 miti. Asii hanga asitti 90. Gaafa itti dabaltan 90 ida'uu 180 meeqa ta'a? 270 jechuudha. Bifa saniin kaasuun isiniin dhibuu salphaadha kuni. Kanoo asiin dhufee asiin bakka sana gaafa galu maal jechuudha. 360 jechuudha. Akkuma asirra argitan jechuudha. Asirraa ka'ee asiin dhufee asi galee jechuudha. 360. Negatiiva gaafa barbaaddan asirraa kaaftan jechuudha. Asirraa kaaftanii asiin asi galchitan. Garuu finti isa kanaa kadhumaa jechuudha. Terminaaliin maal qabdi jechuudha. Xiyyaa kana qabdi jechuudha. Kan xiyyaatti kaastan jechuudha. Terminaalii isaa dhuma isaa jechuudha. Inishaaliin isaa garuu maali
xiyyaan qabu jechuudha. Akkuma agartan meeshaaleen isaa xiyyaan qabu no. Xiyyaan asirra hin jiru jechuudha. Asitti xiyyaa kana agartuumi asirraa ka'ee asiin asitti dhaabbatee jechuudhaaf xiyyaan asii jechuudha. Agartaniirtu garuu bakki jalqabaa tun hin qabdu jechuudha. Gaafa negatiiva godhuu barbaadan asirraa kaaftanii kun asirraa kaaftanii asiin dhuftanii asiin hanga asitti dhaabbataa jechuudha. Akkuma laallegaa tun akkana guddattee fi akkana xiqqaattee fi wanni isaa hin dabalamtu jechuudha. Digiriin isaa akka guddattus maali digiriin isaa jechuudha. Naannoo bakka sanitti deebinan 360 jechuudha. Kunis 360 xiqqaan tunis illee 360 kunis 360 kunis 360 jechuudha. Kana fakkaataa kunis bifuma saniin jechuudha. Asirraa eegalee asiin naannee jechuudha. 420 kun asirraa eegalee asiin dhufee asiin asitti dhaabbatee 420 jedheni. Exercise 4.1 irratti jechuudha. The following are measures of different angle jechuudha. Put the angle in standard position jechuudha. Akkuma laalaa dhufne fakkeenya san irratti jechuudha. Maal gootanii 360 baay'istanii jechuudha. Fakkeenyaaf kana 765 kan meeqa jechuudha. 360 yoo meeqaan baay'ifne kana nuti akka jiru yaada keessa galchitanii fakkeenyaaf amma lama yoo baay'ifne meeqa ta'a jechuudha. 0dha. 2 meeqa kun 12 ta'a. 2 barreeffamni takka qabna. 2 baay'isuu kanaa meeqa ta'a? 6. 2 baay'isuu 3 jechuudha. 6 fi 7 jechuudha. 7 fi 20 ta'anii meeqa hafe asirraa? 45 ta'e jechuudha. Kanaafuu ida'uu 45 jechuudha. Meeqa jechuudha? 2 times 360 plus 40 watt 5 degreedha jechuudha. Standard position keessatti kaawuu jechuun bifa kanaan kaawuu jechuudha. Kanas bifuma saniin keessanii kana kaawuudhaaf amma 180 jechuudha. 245 jechuudha. Lafa keessa meeqa jechuudha? 180 ida'uu meeqaatitti 245 nu kan ida'uu 65 jechuudha. Ida'uu 65 jechuudha. Ta'us 65 gaafa asirra keessan meeqa ta'a jechuudha? 245 ta'a jechuudha. Bifa saniin akkatti in standard position gaafa kaayee keessanii jechuudha. Kunis bifuma saniin jechuudha kaa'uu dandeessa. Kanas bifuma saniin kaa'uu dandeessa jechuudha. 7 fi negatiiva 720 kayyoo kana 40 kayyoo kana kanuma jalqabaa sanii wal fakkaata jechuudha. Negatiiva 300 fi 60 jechuudha. Gaafa lamaan baay'isne 7 fi 20 nu dhufee ture jalqaba irratti. Ittiin akkasina fakkaata. Gaafa meeqa irratti dabaltan 40 nu ta'a. Negatiiva meeqa jechuudha? Negatiiva 20 gaafa dabaltan negatiiva 7 fi 40 ta'a jechuudha. Kana akkuma jalqabatti kaasaa turretti itti kaasaa jira kunoo gaaffiin lammaffaadha. Angilii itti kaasaa jira yeroo the following angilii kan itti kaasaa jira. Kunoo kun akkuma jalqaba kaafamaa ture asirraa kaasanii positiifa waan ta'eef asirraa ka'ee ta'a akka 100 meeqa kun 180 jechuudha. Meeqa hafee jechuudha 180 fi meeqa goone 270 nu kanna jechuudha. Kaja'u yaada keessa galchitanii jechuudha. 90 gaafatee as dhuftee jechuudha. Asii jechuudha. Terminal saayidiin isaa kana initial saayidiin isaa kana jechuudha. Kanaafuu bifa saniin keessan jechuudha. 90 ta'u asiin gaafa keessanii asiin asuma dhufaa jechuudha. Asitti kun terminal saayidii isaati kun initial saayidii isaati. Kanas bifuma saniin negatiiva gootanii keessan jechuudha. Kanuma asii kana negatiiva gootan kana jechuun asii kaaftanii jechuudha. Kana asirraa kaa'aa jechuudha. Asiin gad dhufee asiin as dhufaa jechuudha. Sorry. Asiin asii ka'ee jechuudha. Asiin as dhufaa jechuudha. Kun terminal saayidii isaati. Kun initial saayidii isaati.
in standard position waan jechuudha. Standard position jechuun vertex isaa gaafa origin ta'e akkasumatti illee terminal side isaa gaafa lies on what positive x axis irra gaafa ta'e jechuudha. Initial side isaa. Kana booda jechaadha gaafii raadiyaan meejarmenti kan jedhu digirii tana karaa raadiyaanii jijjiiruu jechuudha. Kanaaf kutaa gaditti bal'inaan ilaaltanii dhuftan waan ta'eef jechuudha. Nyaafama 360 jechuun meeqa jechuudha? 2 paayi jechuudha. 360 digirii jechuun 2 paayi jechuudha. Kanaafuu kana meeqa lamaaf gaafa hirtan amma paayiin tokko jechuun meeqa ta'a jechuudha? 180 ta'a jechuudha. Asitti maal jedha? Another unit measurement of angle called radian measurement. Radian measurement dha. Amma laalaa dhufne degree dha. Kun ammoo radian measurement dha jechuudha. Angle at the center of the circle with radius r, which is subtended by an arc of length r ka jennuun unity in a circle is said to have what measure 1 radian jechuudha. In figure 4.5 keessatti jechuudha. OA is the side initial side dha. Ammoo OB ammoo terminal side of the central angle jechuudha. Amma agartan asitti kun jechuudha. OA jechuun it is maal jedhe initial side dha. OB ammoo terminal side dha jechuudha. Asirraa ka'ee asiin dhufee jechuudha. Agartanii asirratti OA it is initially dha because asirraa ka'ee waan ta'eef. Kunoo OB ammoo maal jechuudha? OB terminal side dha jechuudha. Kun amma negatiiviin asirraan gad dhufe yookaan clockwise dha waan ta'eef kun anti clockwise dha positiiviin jechuudha. Sanuma wanni biraata kan qabu as keessatti kunoo as keessa godhatan 1 raadiyaanidha jaa. Kun ammoo asitti negatiif maal jechuudha? Negative 1 raadiyaanidha jechuudha. Maaliif bifa kanaan clockwise waan ta'eef. Because asiin gad deeme waan ta'eef jechuudha. Asiin gad deeme waan ta'eef yookaan clockwise dha waan ta'eef akkuma ilaalaa dhufne egaa 1 raadiyaanii jechuudha. Kun amma duraan maal ture sila amma digiriin isaa negatiif jennaani asitti immoo raadiyaanii measurement of raadiyaanii waan ta'eef raadiyaan jennaan. Yookaan immoo tanatti barreessuu dandeessan jechuudha faayidaa. Kana fakkaata angle figure shows the central angle shows the measure of 1 and -1 radian kan jettu agarsiifte jechuudha respectively. Kana jechuun wal dura duuban jechuudha. Kana positive kana negative jechuudha. Kana positive kana negative jechuudha respectively gaafa jiru jalqaba positive itti aanu negative jechuu barbaadite jechuudha respectively kan jiru kana. We know that the circumference of the circle of radius, circumference in radius ida maal jechuudha 2 pi r dha jechuudha. Thus one complete revolution of initial side subtend an angle 2 pi r radian dha jechuudha. It is well known that equal arc of the circle subtend equal angle at the center jechuudha. Since in the circle of radian r an arc of the length r subtend an angle whose measure is 1 radian, an arc of length l will subtend the angle whose measure is l over r radian kajedhuun maal jechuudha measure ta'a jechuudha. Thus, if the circle of the radian r an arc of the length l subtend an angle theta dana gaafa ta'e as the center jechuudha. We have kana fakkaata jechuudha. Theta waqidhani ta'a maal jechuudha? L over r dha. L barbaaduudhaaf ammoo r times theta dha jechuudha. Agartanii? Relational between angle and radian measurement. Since the circle subtend at the central angle whose radian measure is
2 pi and its degree measure is 300 yookaan 316 degree. It follows that 2 pi jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasaa ture jechuudha. 360 jechuun maal jechuudha? 2 pi wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu pi tokko jechuun pi raadiyaan. Pi raadiyaan jechuun 180 digriidha jechuudha. 180 digriidha jechuudha. Bifa kanaan kitaabni keessan asirratti isin kaa'ee jechuudha. Kanamma egaa paayiin tokko 180 ta'e kaan jijjiiruu isin hin dhibu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana 90 raadiyaanii meeqa isin hin jaan paayiin takka jettaniin gaa waqtanii ta'a 180 digirii yoo ta'e 90 digiriin raadiyaanii meeqa qabaa ka jedhu kiriis baay'ee kiroos gootanii 90 baay'isuu paayii